Atamtuu jaartiin jaarsa wajjin sirban baaftu garuu qopha baatee miidiyaa irratti akka barbaadde dhiichisuu dandeetti ka jedhu shari'aa san daliila wajjin akkanaaf fidu ibsaa gaafadha. Kabajaan jechuudha. Kabajaan daliila wajjin nareessi. Shari'aa jaartiin muuziqanya taate sirba baaftee jaartiin tante ammoo dhuunfatti tayyib jaartoman ka gizee san si wajjin baasuun jaartomni mudhatanii gaafa isiin adda baaseetiin niitiin nama nikaa namaa qabdi ka jettu tayyib hadha hoo ka ummata duratti ay baasee sin sirbitu kuni jaartii ta'uun hin mudhanne kuni jaartoma miti maal keessa herreegama kun silaa ajaa'ib dhufe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuni jirra jirtu fayyaa qabdu baga jiraattanii sinin jedhu obboleeyyan kiyya kaaliiwwan kiyya. Viidiyoon kuni wanti kun guutuun ibsaa ilaallata. Haasaa ibsaa sanii bareechee dhageeffadhee dhufe jechuudha. Maal jedhee haasaa isaa keessatti nama ajaa'iba. Namni tokko artistiidha. Artistummaa argatee jira. Akkuma jedhe Shukrii Jamaalirraa abbaa fedhirraa fudhatu abbaa isaallee dhaalee irraa haa fudhatu. Garuu jechuudha wanti kun niitii tiyya wajjin baasuun xiqqoo isiin ni ulfaata. Tayyib ka ulfaatu isiin tun niitii teeti akkamitti as deemtee ummata duratti yoo kaleessa illee qabbana nama hin qabne ta'e hadha eega niitii namaa taate nama qabbana ta'u intala miila qabbana ta'u qabdi jechuudha. Tayyib ati sirba baafte isiin dhufte irraan dhiichifte. Yeroo dhuftee dhiichiftu mana isii keessa dhiichisaa hin jirtu. Aalama irratti addunyaa irra dhuftee dhiichisaa jirti. Kunoo akkamii gaafiidha. Jechuun haalummaan abbaa manoomaatiif haadha manoomaa yaanii akkaataan manniitii ofii itti qabatanu dirqama yoo fakkeenyaaf ibsaan jaartii ofii waliin baasee wayyaayyu aslan qurximaan jechuudha. Ibsaan jaartii ofii waliin sirba baasee wayyaayyu kana mannaa jechuudha. Si wajjin hin bareedduu jette dhalaan takka mataa qullaa ta'uu qabdi. Mataa qullaa deemtee aslammee qullaamaayyuu matammaan mataa wanni godhanii asiin as babbaasanii asiin morma ofii kana uyyaasanii uffata qabu. Uffata awraan isiititti achi jedhu gaafa baasanii kun bar kanaa mannaa wanni nu irraa barannullee hin jiru kanaa mannaa ummata qullaa deemu wayyaayyuu bar. Kun waan amantii kenna tuqu. Hijaaba jechuun maali? Rifeensa galluluu cessaa daarii isaa mudhisaa akkasitti uf zayyana uf bareechisaa ka jedhe shari'aan illee tanu barsiifte mana keessan keessatti abbaa manaa keessanii akka barbaadanii bareechisaa uffata qabattan uffata simmattan akka feete godhadhu ka jette mana keessatti isa biratti malee alaggabbaa sa'atiin ka halaala siin taane marti si halaalu hin jenne. Ka halaala siin taane illee si halaalu hin jenne shari'aan akkas jettellee fidaame. Fidaanuyyuu bakka san hin barbaadaayyuu dhugatti. Jechuun namni tokko dhugaadha. Waan tokko namaaf hin dabarsita. Waan bareedduu tokko waan barnoota qabu. Garuu kun amma maal irraa baranne? Maali? Yahudaa keessa herreegamne himamuudha malee wanni namni takka irraa waallee baratu hin jiru. Yoo dhalaa musliimaa akkas taate hin jedhan malee jechuudha. Mee dhalama ijoollee shamaraa gara amantii musliimaa keessa dhufte. Mee takkitti ma isii hidhaatiin ijoolleen tun akkana dhiichisti. Uffata akkanaa qabattee dhufte. Akkana dhufte. Mee takkitti ma isii jedha kottaa jalatti. Argina jedha. Maali jennaan ani nama sirbuutu jalan deemu kijiba diddaaf jechuudha. Kottaa eebalu sirbe eebalu akkana ta'a jedha. Ijoolleen mana amantii bira maal isinirraa baratti? Nu nama eegera of waliin yeroo dheeraan nama yeroo of waliin jiraachuu barbaadu. Nama yeroo of waliin jiraatu aslan namni akkanatti yoo jaartiin dhufteetiin meediyaa gubbaa dhiichiftu namni hidhan hin beeyne
nama yeroof nama waliin jiraatu nama lagizaawii jechuudha dhugaa dubbachuuf. Namni yeroo dheeraa nama waliin jiraatu meediyaarraan xiqqoo illee ta'u jechuun uffadhu osoo inni nama dayyuusa ta'uu baatee yookaan uffadhu akka kaleessa saniin ta'in osoo inni jedheeni dhuftee asirratti buree ofii asirratti hin gangalchitu. Fakkeenyaaf amma haati faaxee fi isiinuu garagara. Dubartiin takka gaafa bultii horatte tokkoffaa kabaja abbaa manaa eeguu. Kabaja abbaa manaatii fi eeguu irra kan ka'e jaartiin isaa akkas taati naan jedhanii badii jette bakka hunda keessatti akka soogiddaa midhaan soogiddaa hin qabne mi'aawusa bakka hunda keessa argamuu hin qabdu. Kalaas qabbanaa qaba namni qabbanaa'uu qaba. Kalaas eega kalee dabarsite dhugaa. Wanni kaleedha wanni hadhaa. Ittaqillaha rabbi haa sodaannu. Namni tokko namni hadhaa kana dhiichisu duniyaa hadhaa asirraa argattan tana takkitti fudhattanii hin deemtan. Baamudii takkittii fi gaafa qabri gasi kaanillee wallaahi summa wallaahi suqqaa sii boraasisan biyyee tolchanii jechuu. Kana ofirra babaataan fedhe, aalimni fedhe, aaqilli fedhe addunyaa fudhatee deemaa ni jira, deemaa hin jiru. Nafsiyama ofii takalee khayrii madalagate saniin qabri gasseenaa jira. Kanaaf ittaqillaha rabbi sodaadhaa. Isin ummata daa'immanii miti ummata gugurdaadha. Ummata waa beeku.